ada wadah sampanku. Ada di kesini kamu. Oh, ada wadah. Big respect. Easy. Akan ini sembek. Easy. Oh my god. Woo. Samira. Jangan sini kau. Udah tak? Oh my god. Oh my god. Ada. Bontu saja. Oh my god. Akan nanti sembek ini kau. Hey. Asma. Irsa bos. Andi Bahrain. Hey. Bahrain akan nanti sembek apa ini? My love dari. Oh my god. Bisa sini kamu surprise na ko tadi. Bontu karre Bahrain. Oh my god. Dari my love gara to mi. Gume doktor. Oh my god. Islam is peace. Wallahi jecce sini kamu zamu. Islam is peace. Ada wadah sampanku. Ada di kesini kamu. Oh, ada wadah. Big respect. Easy. Akan ini sembek. Oh my god. Woo. Samira. Oh. Jecce sini kamu. Udah tak? Oh my god, ada wadah. Gila Romi. Bontu saja. Oh my god, akan nanti Hey, Asma. Irsa bos. Andi Bahrain. Hey. My love dari. Oh my god. Aida. Irsa jecce sini kamu surprise na ko tadi. Bontu karre Bahrain. Oh my god. Dari my love gara to mi. Gume doktor. Oh my god. Islam is peace. Wallahi jecce sini kamu zamu. Islam is peace. Abda. Abo gaje ti sini ka wallahi afantu wallahi de hundi kesan galatoma. Baliyo. Asli. Walabu. Wallahi jette sini ngabu. Oromo diga ko. Tiyiti Islam is peace samu. Ada dira orang Bahrain. Jette sini kamu bin. Oh my god, Islam is peace. Dokter dia dapat zaman dan sama. Jette sini kamu. Hussein. Hai. Oh my god. Siapa? Akan disinfect. Agara. Thank you so much, my family. Oh my god. Terus. Wallahi galatoma jecha sinin kam hundi gelsan. Okay, khalas iyo na ajar ji. Bye. Abzi your kiss. Darmu? Abzi ta kada live assalamu. Disconnect wali. Bye. Nak kagam.
Okay. Tasfaan Moroosana. Biyyaa feessa jirtu. Tasfaan Moroosa. Biyyaaf Ameerikaa jiru. Maayo jaartiin qabaatii waa qajeelte lafeeti. Fatii. Taasisaan immoo. Abdii salaam alaikum. Eessa beektan? Aara sanii fi miti. Eessa oolmeen? Maa kofaltanoo bilayyan. Uummanni qoyi waan takkaasitti uummanni maaliif koomintiin akkana kofla? Giraana gabbeeffa. Eessa oolmeen? Eessa oolmeen? Maal beekan? Okay. Fataashoo. Eenyu silaati? Qoy fataashoo itti anaan dubbittu dibee. Ati silaa hin oolii? Maqaan kee maal jaamee dubbish? Ila karaa baddee dhuftee badaa akka argatanii. Obboleessa karaan banneaniiti dhageettaa? Jireenyi isii ta'e? Tanoof. Amma gaaffii si gaafa Wal barree miree. Maal na gaafatte obboleetti deeqaanii? Uummata tiif godhamee neetwoorkiin qaqqabaa jira. Tokkiin nu qabaara. Maal na gaafatte? Taaf godhaa jedhee neetwoorkii si qaqqabaa jira. Taaf godhaa. Jedhii na tillu. Nanti taaf godhaa. Taaf godhaa. Nama dilaa kana as jala jiraatanii akkamitti taaf isin goo? Maali warshaa mukaati daleedamoo? Faamiliin teetummaa kana qofalte jala kana. Gammachuu qaban faamiliin kiyya wallaahi faamilii gammachuu faamilii gammachuu beektaa? Gammachuu wayitu hin jirtu dhageettaa maali warshaa qullaatti sirriitti uumate? Biyya Rabbiin gadda nurraa qabe alhamdulillah rabbil alamin wallahi ganda gammachuutti kan digi maatiin kiyya hundi isaa gammachuutti qofla heer inshallah kana waqta akkaniin jedhu taftaf godhaani fayyaa qabdaa eeban qoy kan na dhibe salaam alaikum Nggak kau ikan dari mana so demi kau ada. maaliif qoflaa namni nusi haan qoflu gaa ummata maal oo qoflan mirga isaaniiti kana ofa wallahi uummanni kun mirga isaaniiti moo qofluun akkam obboleetti atis qofli yoo barbaade jechuun maaliif jireenyi lafarraa kana moo qoflanii akka fedhanii jiraatanii Ini kan selama jiruti. Famous idam ya, famous idam yo siar ku bade yo lalu bade. Wow. Congra. My brother Fatisha. Baga gammadde. Congra. Mabruk. Alf mabruk. Baga ta'a kan kee mooyatte. Fatishaan guyyaa dheengaddaa tapha isaa taphachuun mooyatuun beekame intaloo Eertiraa wajjin taphatee waa hedduu namatti tolaa baga gammaddee waan baay'ee hedduu tokko namatti toluudha jechuudha. Haalli tapha isaa haala bareedaan taphatee dabarsee jira. Fatishaa baay'ee gurbaa amala qabeessaa gurbaa gaariidha jechuudha. Maashaallah akkasuma namoonni hedduun geemii isaa kanarratti bira dhaabbatee jira jechuudha. Waan baay'ee tokko nama gammachiisu nama toluudha jechuudha. Dhugaa baay'ee namatti tola. Akkasuma shamarran deeggartanillee horiin deeggartanillee hedduu tokko nama gammachiisa. Baay'ee tokko namatti tola. Baga gammaddee mabruk siin jenne jirra. Fatishaa baga mooyattee baga ashannaftee waa sii gammannee jirra. Hedduu tokko nama gammachiisaa jechuudha. Egaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan jirtu hordoftoota faamilii Orootu
hundumti keessan baganaa jiraattan warroonni jalqabarraa hanga ammaa hordoftan hedduu tokko naaf galatooma galan keessan dachaa haa ta'u ammallee laayikii sheerii gochuu hin dagatina warroonni haarawaa taatanillee immoo ani hadhufuu bagana gaan dhuftanii chaanala keessanii seenaa subscribe laayikii sheer gochuun komentii yaada keessan barreessuun na jajjabeessuun akkuma dura itti hafuu isiniin jedha faamilee kiyya hunda keessan nageenya kiyya qilleensa ransinaa qaqqabu kan biyya alaa kan biyya keessaa jirtan faamilee kiyya naaf galatoomaa naaf jiraadha isiniin jedha. Egaa viidiyoon kee kan dhugaa akkuma asirraa argitan kana Fatishaw guyyaa dheengaddaa Setembarii 27 haala bareedan tapha bareedaa tapha ajaa'ibaa tapha nama gammachiisu taphatee dabarsee jira jechuudha. Taphni isaa hedduu tokko namatti tola. Mucayyoon Eertiraatunillee wayitamoo haatamte san osoo nama gariitii aaree fuula guuraa isiin immoo gammaddee harka dhoofti jechuudha. Namni nama gammadu hin beeksisaa jechuudha osoo mo'atamellee nasiiba isaati carraa isaati jechuudha mooyatu. Kanaafuu Fatishaa baga gammaddee namni hedduun isaaf baay'ee si jaallata Fatishaa akkasumallee nama gaariidha jechuudha. Fatishaa nama gaarii waan ta'eef namni marti ni jaallata amala qabeessa mucaa gaariidha maashaallah. Baga mo'attee baga irra ooltee baga dasti jedhee irra deebisaan kongiraa baga gammaddee tapha kee keessatti haala bareedan haala gammachuun dabarsee jechuudha. Fatishaw hedduu tokko gammadee akkasuma galatooma jedhee jira kan laayikii gootanii kan fooloo gootanii kan taaptaabii gootanii kan waan waraanna bira dhaabbattanii hundi keessan galatooma jedhee jira. Wallahi akkanumatti namni martuu mooyatu malee hin mooyatamin jedhaani hedduu tokko nama gammachiisa maashaallah tabarakallah akkanumatti hundi keessanuu mooyatu milkaa'u milkii malee mooyatamuu miti mooyatanii galuu rabbi isinii haa jedhu hunduma keessanuu haala bareedarra jirtanii akkana wal gargaaruun wal gammachiisu wal cinaa dhaabbachuun akkanatti nama gammachiisaa jechuudha. Mucayyoon tunillee jechuudha Eertiraan tunillee harka dha'uun isii gammachuu qabaachuuf jechuudha osoo nama gariitii aaree fuula guuraa ani mooyatame maaliif isaa gammada jedhee fuula guuraa isiin immoo kolfitee taphattee tumaan harka dhoofti jechuudha. Hedduu tokko nama gammada.